የሚያልቅላችሁ ነገር የለም። እሱ በቃ ተጨራሱ ዳ ጌታ baby I didn't shop that most me Xavier በቃ ለፉለ ዘማል ኳቸው አይደል እንዴ ያለው ረጅም መንገድ አልሄደው እንደዚህ ሄዱ ስለማቅ ይደክመዋል በእግሩ ሄደም እንደው ወይ በጣም ሀስል ማረግ ሩት የደከመሽ ታርፈሽ ወይስ ትንሽ ደከመኝም ገና ብዙ ኢነርጂ ላይ በቃ ይሄ ነው የምፈልገው Ruutaan sapiraayisii addaatiin gara mana isheetii galteetu jirti. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni Qiddoo yuuteeb sabskiraayib laayik gochuudhaan asii jirranaan jedhaa isiniin jedha. Lammiiwwan kiyyaa haa ta'uyyuu malee gaa'ii Ruutaanii yeroo Abiraam faanaa qabdu sanaa kennaa manaatiin xumurte akkasuma mucaan koosii Ruutaanis huccuu qayyaratanii isaanii qophii biraa qabu gara sananii deemu. Ani garuu bakka qophii sanaatti argamuu waan hin dandeenyeef jedhee Abiraam akkuma dubbate. Egaa hiriyoonni akkasumas immoo obboloonni Abiraam jechuudha haala ajaa'ibsiisaa fi dinqisiisaa ta'e kanaadhaan kinoo akkuma argaa jirtan kanaadhaan mana ishii keessatti jechuudha bareechanii dhugaa dubbachuudhaa fi sapiraayisii addaatiidhaan simatanii too jiru jechuudha. Egaa maaliif garuu akkattidhaan kan ishiin galuu dandeesse Ruutaan maatiitu nama galcha mitiin jedha. Egaa ta'u malee isaanis egaa marti sana hin goone mitiire kanaafis ta'uu danda'a aadaa isaanis ta'uu dhiisuu danda'a jechuudha. Akka keenyatti garuu maatii warra isheetu ishii galcha jechuudha. Abiraam immoo jechuudha suura duraadhaanii saaloonii keessa jiru isa fuudhee jechuudha suura cidha isaanii jechuudha haala kanaadhaan hojjetee girgiddaatti illee laxxafee too jira jechuudha. Kushiinaa isaanii illee footoon isaanii jira, manyitaa beetii isaanii illee footoon isaanii jira jechuudha bakka hundumayyuu jechuudha. Haala ajaa'ibsiisaadhaan qophii ajaa'ibsiisa dinqisiisa baay'ee kan namatti toluudhaan simatanii too jiru jechuudha. Obboloota kiyyaa maatii abbaa manaa keessaniidhaan sinaa jaalachiisu isiniin jechuun jaaladha dhugaa dubbachuudhaaf. Egaa isaanis immoo yeroo dheeraadhaan boodadha kan isheen gara mana isheetitti deebitu. Nuti immoo yeroo sanaa kan ishiittiin gaggeessinee simbirri dallaarraa sin dhaga'eenidhaan ture. Har'a immoo lama taatee gara mana isheetitti dhufuu ishiidhaa fi gammachuu guddaan nutti dhagahama. Hangana kan hin jedhamne Ruutaan dubartii jabduudha cimtuudha jedhaniitoo jiru jechuudha. Shoora guddaa muuxabachaa kan hin jiran jechuudha. Obboloota Abiraam akkasumallee Tsiggee jechuudha. Tsiggee jechuun dhugaa dubbachuudhaa fi jabduu jechuudha. Fudhannee singallaa ayyaana waggaa Finfinnee walla jettee akkuma murteeffattee akkuma jettee jechuudha qaxalee abbaa isheetii jajjabeeffamuu qabdu waan ta'eef dubartiin jechuudha. Kinoo Ruutaadhaan fudhattee too galtee too jirti jechuudha. Egaa mana isaanii dhiisanii ayyaana mana isaanii keessatti dabarsuu dhiisanii haala kanaadhaan gammachuu Ruutaadhaan qophii kana hojjechuun isaanii akka kiyyatti obbolootuma Abiraamiyyuu guddaa isaan galateeffadhan jedhan akka kootti jechuudha. Lafta ayyaana waggaadha namni waan baay'ee mana keessatti jechuudha gaa'ela isaanii dhiisanii jechuudha gaa'ii namatti tola jechuudha. Tsiggeen immoo egaa kaattee dhuftee jechuudha mana akka isaan seeraanii qopheessanii ilaaltee deebitee buutee jechuudha. Ruutaadhaan fiddee yeroo dhuftutti jechuudha hanga balbala duraa akkana siqanii jechuudha qophiitu xumuranii yeroo dhuftu jechuudha gaa'ii baay'ee tokkoon gammaddee hangana kan hin jedhamne jechuudha. Manyitaa beetiin ishillee saaloon ishillee jechuudha dimmiqqi godhan jechuudha. Diinni kee qixxillee baga gammaddee siin jenna qaxalee jabduu namaa siin jenna. Viidiyoon kun viidiyoo kaleessaa ta'e.
Inna jechuudha haala kanadhaan faranjuun irratti argameera, biniin irratti argameera, akkasumallee iyyuu jechuudha hiriyoonni xiggee hiriyootuma ishee kan ta'an irratti argamaniitu jiru jechuudha. Sana booda baqqaayii wanta isinitti dhadhaga'ame dubbadhaadhaanii jechuudha. Egaa haadha kiyyadhaanii baay'een galateeffadha jetteetoo jirti Ruuttaan jechuudha. Haala kanadhaan kanii akkan ka'u akkanii iddoo kanatti argamu kan na godhe haadha kootillee jetteetoo jirti jechuudha. Obboloota ishee akkasumallee hiriyoota isheellee galateeffatteetoo jirti. Isaanis immoo jechuudha baay'eedhaan maatii Ruuttaa sin galateeffanna haala kanadhaanii Ruuttaa fiduu keessa yookiin immoo nu erguu keessaniidhaanii dhugaa isinii baateetoo jirti, bareechitaniitoo jirtu, bakka furdatteetti jechuudha, dabalteetti wanta ta'eefidha. Inna bakka dudubbatanii kan isaanis immoo gammachuu irraatiin kan ka'e wanta dubbatan hanga wallaalanitti jechuudha. Nuyiidhaaf Abiraamii xinnaa keenyadha, isa biraanis immoo Abiraam kan biraa xinnaa arganneetoo jirra. Gammachuu irraa kan ka'e homaayyuu dubbachuuyyuu hin dandeenyudhan jechuudha. Innaa jechuudha Elduma eenyu jedhamti obboleettiin Abiraam sun jechuudha. Egaa dubbachuu barbaaddeettutte jechuudha waa'ee Abiraamii fi waa'ee Ruuttaa kana. Haa ta'u maleeyyuu dhiisaa hin dubbatamu inni jedhanii afaan keessa wal qaqqabatanii jechuudha. Akkasuma ayyaada qaban hunduma isaayyuu dubbatanii naannoo faranjiidhaan dubbadhu jennaanii baga nagaadhaan mana keetti deebitee Ruuttaa jedhee jechuudha. Naagaayyee makataadha jechuudha. Inni gaaddisa Ruuttaati jechuudha. Yeroo hundumaa waa'ee Ruuttaa tokko kush waa'ee dhirataanaan Ruuttaa maali jedha jechuudha. Nama baay'ee tokko Ruuttaadhaaf nama dubbatudha, gootaadha. Inni lammataa immoo biiniidha jechuudha. Egaa haala kanadhaanidha baay'ee kan namatti tolu, nama gammachiisudha dhugaa dubbachuudhaa fi an akka kiyyatti Abiraamii asitti jechuudha argamuu qaba jedheen yaada ture jechuudha. Akka kootti gaa'ii suuta keessa wanti hundumtuu afaana galuu Abiraam immoo jechuudha isa Ruuttaan himti qalbiidhumaaf dubbatteeyyuu yeroo inni itti dhugaa godhu ni jira jechuudha. Amma ishii yeroo darbee anis kutaa tokko kaa'annaan ishiin jettu lakki wanta akkasiin barbaachisu anaa fi mucaa kooti jechaa turte jechuudha. Dhugaa yeroo inni godhu ni jiraata jechuudha. Ababbalee ofitti qabee waan tokko furmaatatti laachuu waan hin dandeenyeefi har'agaan ni iddoo kanatti viidiyoo kana keessa hin jiru jechuudha. Egaa kanadhaayii inni Abeel faana fataa jechaatoo jira jechuudha. Inni argine irra viidiyoo isaaniiti. Isaan kun immoo haala kanaan akkatti fataa'edhu boodarra garuu iddootti xumuranii dashiin keekis muktee booddee mucaa isaanii jechuudha gaa'ii galchaniitoo jiru jechuudha. Maanyitaa beettidha. Tsiggee maal jetti kuni Abiraamidha hin dhaga'u amma barbaadaniyyuu yoo dubbatanii Abiraamidha yoomaayyuu hin ta'u jettee jechuudha. Nama baay'ee tokkodhaanii kolfisiisaadha kan isheen turte jechuudha. Dadhabe fa'ii jechaa turanii dhuguma daa'imni daandii namni guddaa dhiisatii namni daa'ima dhiisatii jechuudha. Namni miti guddaanuu hin dadhaba. Aniyyuu waliin dha'ee Ruuttaadhaan immoo dadhabdee ta'ee jennaanii lakki ganaan injoo godha ganaan zorroo jedha jettee jechuudha. Egaa lasanadhaanii bunni nuu danfaa inaasuuf naafataa jennaa beelofni irraa nyaata keenya nyaannaa mana jedhanii ta'u bakka akka waan isaan haasaan hundumayyuu isinitti masiniin jechuun jaalladhaan hunda'umayyuu qorra keessa taa'een viidiyoo kana hojjechaa jira. Hin qorra jechuudha amma Dubaayii galgala kana jechuudha. Innaasaa kana isiniin jechuun jaalladhaa. Sanaa booddee immoo egaayii suura ilaalchisanii suura argiteettaayii Abiraamtu akkattiin hojjeteetoo jira. Kana jechuun immoo abdii jechuudha jetteen jechuudha gaayii. Simbushaanii yeroo kanatti abdii abdushaa jecha haadhakanii jiraata mukaa jetteetoo jirti. Baay'ee bareeda jetteetoo jirti jechuudha. Na batabsaanoo minni nooroo maalaatinoo tasfaa'een ni baloo minaa kana jettee ashoofaa turte jechuudha. Egaa abdii guddaa qabna dhugaa dubbachuudhaa fi akka Waaqayyo walitti sin deebisuu haala kanaan bareedanii haala kanaan gammaddanii haala kanadhaan bakka wanta namatti tolu namatti agarsiistanii immoo deebitanii immoo jechuudha. Harka wal keessa hin qabnu nagaan hin buune jaarsisa kamtu nu araarsee nuti walitti hin araaramne ani mana koottan galee
yeroo sana immoo inni kun akkas ta'e akka nuun hin jenne daraa keessanii nagaa buusaatii araara buusaatii jechuudha tokkumatti jiraadha. Kanattu jechuudha gamilixxee jechuudha. Isaan iddoo tokko waan hin jirreef Ermeelaan iyyuu kan wajjin argite kan ishiin kootii kee chaappistikiin hin tuqin jettu jechuudha. Isheedhaaf haa dhiisu. Inna yeemannaa masa kana siniin jechuun jaaladhaa baay'ee tokko sin jaaladhaa kinoo haala kana dhaabrutti yeemmanatti galtee too jirti jechuudha. Sapiraayisin inni kun immoo jechuudha uumaa tokkoyyuu miti jechuudha. Maaliif jennaani miliyoona 7,500 mannuun bitameef konkolaataan bitameef kun immoo Abiraamiidhaaf uumaa tokkoyyuu miti jechuudha. Komentii jalatti maal akka jette beektu obboleetti tokko jechuudha. Nan kolfe iddoo sanatti jechuudha. Inni miliyoona 7 eessaa fide miliyoona 7 eessaa fide Oromoodhuma bichaatu rakkattuudha hiyyeettiidha jettee jechuudha. Ani immoo asirratti waan hin dubbachuu barbaadu isaan jechuudha akka isaan wal guddisan halkan tokko keessatti jechuudha. Yuutuubuma irratti ilaalame yuutuubuma ijoollee biroo banatanii fi ijoollee Oromoo banatan ilaala. Ijoolleen Oromoo jechuudha waggaa tokko keessatti subscribe kuma tokkoyyuu hin guuttatan jechuudha. Abbaa kan beekamtii wayii qaban yoo ta'an malee jechuudha. Isaan garuu halkan tokko keessatti 20 kuma 10 wal galchu akkatti isaan wal jabeessan jechuudha. Hundi isaanii qarshii qabootadha jechuudha. Keenya immoo maal gootire walinaaf fidii bakka walirratti qunaartii keenya laayikiyyuu hin gootu. Laayikii dhumayyuu hin godhani. Ani viidiyoo warra lalaniyyuu laayikiyyuu hin godhani. Kanatu guddina dhoowwa dhuguma kee jettee sin jedha. Dhugaa annan kolfinnaani komentii ishii sana dubbisu siniin jechuun jaaladha. Gooftaan koo baraaf jireenya keessanaa eebbifamaa siniin jedha. Asumaanillee jechuudha Waaqayyoo galgala keessan dhugaa haa bareechu akkatti bareedaa siniin jechuun jaaladha. Dadhabdanii mana madaamii keessatti guguuftanii bifa keessan gattanii umurii keessan wanti baay'een keessan natsaannati yerootti argachuu qabdan bareeduu akka barbaadan baatanii galuu yerootti hawwitanii san hundumayyuu dhabdanii gola madaamii keessa gadi jettanii hunduma baatanii kan jirtanii Waaqayyo abbaan galgala keessanaa bareechuu anallee galgala koo haa bareechuu siniin jechuun jaaladha. Kana jechuun wanta haaraa jechuudha. Jechuun sila ruuttaadhaaf ta'eef osoo hin taane bakka jechuun namni tokko gaafa milkaa'ee namni tokko gaafa ija godhatee argamu baay'ee namatti tola siniin jechuun jaaladha. Egaa baay'ee sin eebbiseetoo jira. Siniin jechuun jaaladha indee ani intala haayyuuti maaliifaan sin eebbisdere.